irra viidiyoo itti aanu walitti deemnee jirra lecture Python dha jechuudha. Kanarraan tan waliin ilaallu waa'ee data type dha. Magara sitti seenuudhaan tokko tokkoon step isaa akka waliin ilaatu jechuudha. Data type jechuun every value in Python has data type. Value tokkollee nu Python keessatti data type kan mataa isaa kanuu danda'e qaba jechuudha. Since everything is an object. Python keessatti yoo fayyadamu tokkollee Python object oriented programming language dha. Kana jechuun everything in Python an object programming. Data type are actually classes. Data typing kun class kan of keessaa qabu variable fi instance yoo ta'u object ta'uu danda'a jechuudha. There are various data type in Python. Python keessa gosoota data type dha baay'eetu jira. Isaan san keessaa muraasni isaanii number kan jedhaman jira. List, tuple, string, set, dictionary. Isaan kunneen data type beekamoo Python keessatti argaman jechuudha. Fakkeenyaaf akkuma diagraamii kana irratti argitan diagraamiin kun yoo sirriitti kana hin mul'anne ta'e fakkeenyaaf diagraamii biraa irratti yoo kan ilaallu ta'e asirratti data typing gosoota shanitti qoodama Python keessatti bakka shanitti adda ba'a jechuudha. Tokkoffaan numeric kan jedhamu warreen lakkoofsaan ibsaman jechuudha. Kana jechuun integer, complex number fi float of keessaa baadhata. Integeruma kan baadhatudha lakkoofsa jechuudha. Tokko negative ta'uu danda'a, positive ta'uu danda'a inni. Complex number ammoo complex number kan of keessatti baadhatu jechuudha. Floatiin lakkoofsa decimalidhaan ta'an kan of keessaa baadhatu. Doubles jedhama. Float jennaan jechuudha isa decimalidhaan ta'u. Inni itti aanu dictionary. Dictionaryin kiidhaa fi value kan qabu yeroo takkaallee dhawu isas kan ilaallu ta'a jechuudha. Kan itti aanu immoo boolean jedhama. Booleaniin true or false return godha. Set kan jennuun setidha. Tuutata kan of keessatti baadhatu jechuudha. Sequence typeidha. Sequence typein ammoo ammas sadii of keessaa qabu. String, list fi tuple dha jechuudha. Meeshaan kana fakkeenyaaf tokko tokko yoo kan ilaallu ta'e numeric kan jennuun Python numeric data type is used to hold numeric value. Value numeric ta'an hold godhaaf kan fayyadu jechuudha. Kana jechuun isaan int jechuun integer bakka bu'a. Long is gosootuma integer ta'e integer hold long integer. Integer yoo jennu signed integer for unlimited length. Kana jechuun negative ta'uu danda'a, positive ta'uu danda'a jechuudha. Longin ammoo hold an integer exist Python 2 qofa keessatti argama. Python 3 of keessaa qabu jechuudha long kan jedhamu kana. Floating ammoo floating precision number and it is lakkoofsa decimalidha precision kan keessaa qaban round ifaa godhuudhaan kan keenyuun floating jedhama jechuudha. Complex numberin hold complex number kan akka and radical minus 1 I jennee kan mathematical irratti barannu sun jechuudha. Inni ta'an stringidha. Stringin is a sequence of character. Kumas keessatti argitan kuno string jechuun gosoota data type keessaa jechuudha. Innis string is sequence of character. Python support Unicode character illee of keessatti baadhachuu danda'a jechuudha. Generally string represented by either single or double quotation dhaan. String yeroo takka illee single quotation yoo ta'u double quotation dhaan kan ta'u jechuudha. Keenyaaf asitti amma S1 jennee this is string. Qo'annoo kuni double quotation dhaan kan ta'u. Quotation jechuun mallattoo dhumaaf jalqaba irratti barreeffame jechuudha. S1 this is string. Kun amma string example string isa tokko jechuudha. S2 a multiple string. Kun amma single quotation sadi fayyadamuudhaan kan geenye jechuudha. Kun double quotation dhaan ta'aa jira. Kun single quotation sadi walitti aansuudhaan kan barraa'e. Single quotation tokko qofa barreessuudhaanis kaa'uu dandeenya. Inni itti aanu listidha. List jechuun is a versatile data type exclusive in Python. Data type baay'ee Python keessatti isa barbaachisaa fi isa iddoo olaanaa qabu jechuudha. In sense it is same as array. C fi C++ keessatti array dhaan wajjin kan wal fakkaatu jechuudha. Fuulduratti C++ warri baratan waa'ee array dhaan beektan jechuudha. Yoo warri baranne immoo gara fuulduraatti kan simsteertaan keessatti kan baratan ta'a. Array dhaan wajjin wal fakkaataa jechuudha list kan jennuun. But it interesting about list in Python. Python keessatti listiin isa baay'ee barbaachisaa ta'e jechuudha. Fakkeenyaaf my list jennee yeroo takka illee listiin kataa'uun square bracket jedhe. Square bracket jechuun bracket kana banamee cufamu jechuudha. Kun amma listii empty list jedhama. Inni lammaffaa my list jedhee 1 2 3 square bracket banee square bracket cufamee 1 2 3 of keessaa qaba. Kun amma list of integer jennaan. Integerin akkuma stringin quotation single quotation fi double quotation irraa adda bahu listiinis square bracket dhaan kan ibsamu jechuudha. Inni itti aanu tuple jedhama. Tuple is data type uma. Python data type jedhama jechuudha. Tuple is an ordered sequence of item same as a list. Pythonin list wal fakkaata ordered sequence of item of keessaa qaba. Garuu the only difference is tuples are immutable. Tuplen
yeroo tokko create yoo ta'e jijjiiramuu hin danda'u. Listiin ammoo jijjiiramuu danda'a jechuudha. List is mutable data type. Faayidaan tuple ammoo immutable data type jechuudha. Tuple once created cannot be modified. Yeroo tokko erga create goone tuple jijjiiruu hin dandeenyu jechuudha. Tuple are used to write protect data type are usually faster than the list. Yeroo tokko tupleen data type protect ta'an yoo data type isaan garagaraa of keessatti kan baadhatanii fi it's faster than list. List irras baay'ee saffisaadha jechuudha. Cannot change dynamically. Yeroo tokko erga create ta'e jijjiiruu hin dandeenyu jechuudha. Kanaaf fasteridha. List irra saffisaadha jechuudha yoo data type sana fayyadamne. Fakkeenyaaf t jennee tuple bakka bu'a jechuudha. Tiin variable jennee kuni tupleen maaliin bakka bu'a? Open bracket fi closed bracket qabaate yeroo takka illee jalqabaaf dhumarratti open bracket closed bracket. As keessatti ammoo data type barbaanne galchuu hin dandeenyu. Fakkeenyaaf 50 amma data type dha. Inti data type integer dha jechuudha. Learning yoo kuni string dha. Kun ammoo complex number dha. 1 plus 3 j yoo kun complex number dha. 45.67 kayyoo kun ammoo float dha jechuudha. Data type gosa barbaanne tuple keessa galchuu dandeenya jechuudha. Can store more mixed data type. Data type kan awlitti illee baadhachuu danda'a jechuudha. Tuple maaliif fayyadamna? Overlist. Advantage of the tuple overlist. Tupleen list irra barbaachisummaan isaa jechuudha. Since the tuple are immutable no? Tupleen immutable dha yeroo takka illee erga takka create goone jijjiiruu dandeenya jechuudha. Iterating zero tuple is faster than with the list. Elementoota as keessaa kan iterate godhuun loop godhuun jechuudha. Tokkoon isaa loop godhaa deemuun list irra baay'ee saffisaadha jechuudha. So there is a slight performance boost. Performance speedy programma keenya dabaluu danda'a jechuudha. We generally use tuple for heterogeneous or different data type. Inni biraa ammas tuple wanni fayyadamnuuf data type garagaraa ta'e fayyadamuudhaaf. List for homogeneous similar data type jechuudha. Homogeneous or similar data type. Listiin ammoo data type wal fakkaataa ta'e qabachuudhaaf kan barbaachisuu fi tupleen ammoo data type garagaraa ta'e of keessatti qabachuudhaaf kan nu gargaaru jechuudha. Tuple that contain immutable element can be used for key for a dictionary. Tuple that contain immutable element kan of keessaa qaban tupleen immutable element of keessaa qaban can be used for a dictionary. Key for a dictionary. Key isaanii akka dictionary tti fayyadamuu dandeenya jechuudha. Tuple that contain immutable element jechuun element jijjiirame kan of keessaa qaban akka key tti fayyadamuu danda'a jechuudha. Dictionary irratti dictionary yeroo takka illee key fi value kan of keessaa qabu jennee kan ilaallu ta'a jechuudha. Tokkoon isaan kana bal'inaan gara fuulduraatti maal akka ta'e data typing kunneen baay'inaan kan ilaallu ta'a jechuudha. Operation isaaniitii wajjin. Inni itti aanu set kan jedhamu data typing. Set is an ordered collection of unique item. Akkuma asirratti beeknu set is an ordered collection of unique item dha. Set is defined by value. Value inni of keessatti qabatuun kan ibsamudha jechuudha. Separated by comma inside the brace. Brace curly brace dhaan kan banamee cufamu jechuudha. Setiin curly brace bannee cufna kanaan ibsame jechuudha. Setiin items are set are not ordered. Ordered jechuudha. Unordered collection. Tuple list keessatti elementoonni jiran hundi isaaniitu ordered jechuudha. Fakkeenyaaf n 5 2 3 1 4 kunneen amma setii jedhaman jechuudha. Maaf elementoonni as keessa jiran curly brace dhaan curly brace keessatti argamanii curly brace bannee cufnee jirra. Kan keessatti argaman ammas integer dha. Akkasuma ammas not ordered jechuudha. Unordered data type jechuudha. Kanaaf n setii jenna. Print set variable print a yoo jennuun elementoota kanneen hundasaa nu baasa jechuudha. Print type a type jechuun data type gosa kam akka ta'e adda baasuudhaaf nu barbaachisa. Type list yoo ta'e fakkeenyaaf n keenya list jee class list jee nu baasa. String yoo ta'e class string jee nu baasa. Tuple yoo ta'e class tuple jee nu baasa jechuudha. Kanaaf print type jechuun yeroo takka illee data type gosa kam akka ta'e adda baasuudhaaf nu barbaachisa jechuudha. Faayidaan dictionary inni itti aanu dictionary data type kan jedhamudha. Dictionary is an ordered collection of key value pair. Dictionary fi setting gara wal fakkeenyi isaanii unordered collection dha. Setting illee asitti unordered collection qabanii garuu dictionary ammoo key fi value qaba yeroo takka illee key value pair dha qaba yeroo takka illee key yoo jiraate value jiraachuu qaba jechuudha. Now it is generally used when we have huge amount of data gurguddaa yoo qabaannu data san key isaaniitti fayyadamuudhaan value access godhuuf kan nu barbaachisu jechuudha. Dictionary are optimized for retrieving data. Dataalee garaagaraa access godhuudhaaf kan nu barbaachisanii jechuudha. In fact, and dictionary are defined with curly brace. Curly brace akkuma seetiidha curly brace bannee cufuudhaan
kan define ta'a jechuudha. In the form of key fi value qabaachuudhaan. Key and the value can be of any type. Listii ta'uu danda'an, taappilii ta'uu danda'an, intijerii ta'uu danda'an, buuliyaanii ta'uu danda'an kan barbaadan ta'uu danda'an jechuudha. Fakkeenyaaf amma asitti D jennee dictionary jechuudha kuni kaarli birees bannee cufnee egasii neem jennee asitti mansaabii. Neemiin kun amma eenyu qabatee jira? Mansaafii jechuudha. Kilaas 9. Kilaasii 9 qabatee jira jechuudha. Kanaaf amma dictionary yoo print goonu isaan kanneen nuuf baasa. D of name yoo jennu amma D of name yoo jennu mansaafii jechuudha. Neemiin keenya kiidha. Vaaliiwwan ammoo mansaafii fi 9dha. Kilaas keessatti ammas kilaas kan jiru kun kii yoo ta'u 9 kan jiru kun ammoo vaaliyuu ta'a jechuudha. Kanaaf kanarraa isiniif qabadde kana fakkaata. Tokkoon isaanii gara fuulduraatti bal'inaan data typing kun maal akka ta'an kan waliin ilaallu ta'a jechuudha. Kanarraa isiniif qabadde kana fakkaata.